Akka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu attamooltan kamisa amajjii 13 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Hongeen Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa mudate hamaa ta'uun gabaasame naannoo Beenishaangul keessatti weerarri COVID-19 waan hammaateef uummati akka of eeggatu biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara bafa qaaduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa torban darbe mariin isaan bilbilaan taasisan bu'a qabeessa akka ta'e dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsa gaazexeessootaaf kennan keessatti beeksisaniiru. Akka Ambaasaadder Diinaan jedhanitti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa akkaataa jalqaba wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa hojii jaarmiyaalee waraanaan manca'anii deebisanii ijaaruu irratti pireezidaantii Baayidanii fi ibsa kennaniiru jechuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets keessatti dippiloomatii gameessa kan ta'an akka ibsanitti mariin hooggantoonni biyyoota lammanii taasisanii bu'a qabeessa. Mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbanni fayyaa addunyaa fi dhaabbileen idilee addunyaa biroo rakkina kaaba Itiyoophiyaa keessa jiru irratti garee qabataniiru jechuudhaan balaaleffateera. Daayiriktarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom tibbana ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti akka gargaarsa kennaa jiru ibsanii Tigraayin galanii akka gargaarsa hin kennine mootummaan Itiyoophiyaa eeyyama dhorkuu isaa ibsuu isaanii gabaasni Masfinarraa ga'e ibseera. Dhaabbanni misooma hawaasa biyyoottan Afrikaa kibbaa inni Saadiq jedhamee beekamu guyyaa kaleessaa Maalaawii keessatti walgahii taasiseen waraanni dhaabbaticha jalatti gurmaa'uudhaan Moozaambiik keessatti lolaa jiru akka lola isaa itti fufu murteesseera. Waggaa darbee hidhattoonni amantaa Islaamummaa hordofu jedhaman Moozaambiik kaabaa kutaa biyya Kaaboo Dilgaadoo jedhamu keessatti jiraattota shororkeessaa jiru jedhamee waraanni biyyoottan miseensa Saadiq keessaa walitti qabaman lola irratti bobba'anii turan. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa kibbaa lollii hidhattoota irratti banan milkaa'aa akka jiru yommuu himan, xiinxaltoonni garuu rakkinichi ammayyuu akka fala hin arganne himanii mariin akka barbaachisaa ta'e dubbachuu isaanii gabaasni Maaleekii Maasiinaa Maalaawii Bilaantaayir irraa ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteets neetoo fi manni maree dhaabbataan dhaaba nageenyaa fi waltumsa Awurooppaa yookiin OSCE jedhamee beekamu dhimma biyya Yuukireen irratti guyyoottan 3 fi bakka adda addaatti walgahii Raashaa wajjiniin taasisan keessaa isa tokko kan ta'e kamisa har'aa Veenaa keessatti taasisaniiru. Walgahiin guyyaa har'aa walgahii wixata dheengaddaa Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaan Jeeneevaa keessatti roobii kaleessaa immoo Raashaanii fi Naatoon Biraasels keessatti dhuunfaadhaan taasisanitti aanee kan godhamedha. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Niid Piraayis akka oduu gabaastotatti himanitti Raashaa bakka bu'uudhaan walgahii sadan irratti kan hirmaatan waan irratti dubbatame akka biyyatti deebi'aniin pireezidaantii Raashaa Vilaadimeer Puutinii fi akka dhiyeessan Yuunaayitid Isteets akka eegdu ibsanii pireezidaantiin Raashaa fala rakkinicha karaa nagaatiin furuu akka filatan abdii qaban ibsaniiru. Marii Biraasils irratti jiila Yuunaayitid Isteets kan hoogganan itti aantuu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Windii Sheermaan mariin Naatoo fi Raashaa haala muddamaa ta'een akka xumurame ibsaniiru. Haalicha laaffisuudhaafis Raashaan waraana ishee 100,000 ta'an daangaa Yuukireen irraa akka fageessuu qabdu himanii ittuu kun hin ta'in garuu fala dippiloomaasii argachuun akka daran rakkisaa ta'e ibsaniiru. Akka Windii Sheermaan dabalanii jedhanitti walgahiiwwan torban kana taasifaman booddee ifatti murtoon irra ga'ame hin jiru. Iraan, Veenzuweelaa fi Sudaan akkasumas biyyoottan biroo 5 dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti mirga sagalee kennuu akka dhabuudhaaf deeman barreessaan olaanaan dhaabbatichaa Antooniyo Guutareez xalayaa pireezidaantii yaa'ii waliigalii dhaabichaa Abdullaa Shaadii fi roobii kaleessaa barreessaniin ibsaniiru. Biyyoottan yaa'ii dhaabbatichaa 193ffaa irratti dhiyaate dhimmi isaanii ilaalamuuf deemu biroo Antigwaa fi Barbaados, Riippaabilikii Koongoo, Giinii, Paappaawaa Niiwu Giinii akkasumas Vaanitaa'uu biyyoottan jedhamanidha. Akka chaartara yookaan seera mootummoota gamtoomaniitti biyyoottan miseensa dhaabichaa ta'an buusiin isaan waggaatti dhaabichaa fi gumaachuu qaban yoo waggootan 2 fi walitti aanee hin kaffalamne mirga sagalee kennuu isaanii akka dhaban taasifama.
Dhimma kanaa irratti murtoo dhumaa kan dabarsu yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa yommuu ta'u, haalli biyya buusii kaffaluu hin dandeenye sun yoo sababa dandeettii jaraatiin ol ta'e yaa'ichi mirgi biyyoottan sanaa akka hin haqamne taasisuu hin danda'a. Kanaan duras biyyoottan Afrikaa 3 Komoros, Sa'aatomee fi Pirinsipee akkasumas Soomaaliyaan rakkinni akkanaa isaan mudate dhimmi jaraa ilaalamee akka mirgi sagalee kennuu isaanii irraa hin haqamne taasifamee ture. Akka xalayaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti biyyoottan kanaa olitti maqaan isaanii dhahaman mirgi jaraa eegamee akka turu gochuudhaaf Iraan doolaara miliyoonii 18,000 fi 400,000 fi 12,438, Veenzuweelaan doolaara miliyoonii 39 fi 800,000 fi 50,761, Sudaan immoo doolaara 200,000 fi 99,000 fi 44 yoo xinnaate kaffaluu qabu. Biyyoottan biroo shanan mataadhaan doolaara 75,000 galii gochuutu isaanirraa eegama. Biyyi Kooriyaa Kaabaa qibxata dheengaddaa yaalii dhukaasaa yookaan furguggeessuu misaa'ilaa taasisuu ishee hordofuudhaan qoqqobbiin dabalataa akka irratti kaa'amu Yuunaayitid Isteetsi yaada dhiyeessiteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaadder Liindaa Toomaas Giriinfiild roobii kaleessaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii murtoo qoqqobbii jabaa akka Kooriyaa Kaabaa irratti dabarsu gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi meeshaa waraanaa Kooriyaa Kaabaatii fi eegumsa taasisaniiru kan jette namoottan 5 addaan baasuudhaan uggurii irra kaa'uu ishee roobii kaleessaa beeksisteetti. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma. Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa kibba gama bahaa keessatti hongee hamaan uummata miliyoona 3 ol miidhaa akka jiru ta'u koreen baraarsaa akka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. IRC'n akka jedhetti biyyoonni gaanfa Afrikaa 2 biyyoota addunyaa 20 kanneen waggaa kan rakkoo namoomaa hamaan miidhaman keessaatii jedha gabaasi Muhammad Yusuf Naayiroobii irraa erge. Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaan toora biyyoota 20 hordoffii yeroo hatattamaa barbaadan kan bara 2022 koreen baraarsaa tarreesse keessaati. Riichaard Kroozers IRC'tti daayirektara damee Soomaaliyaati. Haalli namoomaa biyyoota lamaanii keessa gaarii miti jedhu. The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There have been several consecutive failed rainy seasons. Gaanfi Afrikaa yeroo hanga tokkoof qarqara rakkinaa keessa seenee jira. Yeroon roobaa walitti aanuudhaan danqame. Yeroo ammaa hanqina wabii nyaataa hamaarraan kan ka'e namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'utu nu mudatee jira jedhan. Koreen baraarsaa akka jedhetti hanqinni roobaa naannoleen hangi tokko waggoota 40 keessatti haalli hamtuun akka isaan mudatu taasise. Yoo xiqqaate uummanni miliyoonni 3 hongeen kan miidhaman yoo ta'u kanneen 170,070 ol ta'an bishaan marga dheedichaaf gargaarsa namoomaa barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaananiiru. Kan umriin isaanii waggaa 47 Nuur Ahmed beeladaalee isaanii 60 fudhatanii qe'ee ofiirraa godaanan. Beeladaalee isaanii magaalaa Birqoodirraa gara Haroraayisitti geessuu dubbatan. Konyaan Haroraayis bulchiinsa naannoo yoo ta'u uummatis nu simate ammayyuu as hin jira. Rakkoon hangi tokko jira. Beeladaaleen koo naannichatti baruuf rakkataniiru. Daawaa hanga tokkollee nu barbaachisa. Bishaan boollaa fayyadamna garuu kuusaa gahaa hin qabnu. Yoo bakka bishaanitti kuufannu argan sun hedduu nu fayyadaa jedhan. Kroozers akka jedhanitti dubartoonni fi ijoolleen kanneen hongeedhaan miidhaa guddaan irra ga'e. Particularly the children under 5 are the most hit. It's destroying livelihoods, crops, herds of cattle that were once large. Keessumaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gadi kanneen akka hamaatti miidhamanii. Hongeen kun jireenya isaanii kaballeessuudha. Biqiltuuwwaniif beeladaalee lakkoobsi isaanii akkaan gad xiqqaateera. Kanaaf akkuma beekamu haala abdii nama kutachiisu keessumaa dubartoonnii fi ijoolleen hedduu miidhamaniiru jedhan. Abdulaziz Bashir nama daldalaa yoo ta'an magaalaa Andaara Galaana Kismaayyoo keessa jiraatu. Beeladaalee bituuf gurguruu irratti bobba'anii kan jiran yoo ta'u sababaa hongeerraan kan ka'e beeladaaleen 99 duraa du'aniiru. Ganacsigaan anagu inta badan ka shaqaynay taqriiban 118 neef oo ganacsi noogu jiray. Beeladaalee 118 qaban ture 19 qofaatu lubbuun hafe kanafan hongeedhaan dhuman kasaara sanarraa hin dandamannee jedhu Bashir. Waa gaarii tokkichi beeladaalee hafaniif nyaata bituuf maallaqa baasuun irra jiraatu ammaaf marga dheedichaaf bishaan qabu jedhan.
Jaarmoliin gargaarsaa kanneen Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessaa akka jedhanitti gatiin nyaataa waan dabaleef namoonni hangi tokko maatii isaanii nyaachisuuf nyaata guyyuu bitachuu hin danda'an. Koreen baraarsaa akka sadarkaa addunyaa akka jedhetti naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessaaf deebii kennuu jalqabeera. Naannolee kabiroo dhaqqabuuf illee gargaarsa namoomaa saffisuuf maallaqatti dabalaatu barbaachisa. Dhaaboliin gargaarsaa deeggarsa maallaqaa, midhaan nyaataa, bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan kan dhibee ofirraa ittisuuf oolu argachuuf gargaarsa maallaqaatti dabalaa gaafatanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerarri COVID-19 babal'achaa waan jiruuf hawaasni eeggannoo akka taasisu biiroon fayyaa naannichaa beeksiseera. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo fayyaa Beenishaangul Gumuz obbo Waacoo Waaqbulchoo qorannaa saamudaa taasifameen tamsa'inni COVID-19 duraan 5% gad kan ture amma gara 20% ol guddateera jechuun dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessa akka jiraatu dargaggoon dubbatu Ayuub Yaayyaa ji'a tokko as weerarri utaalloo fakkaatu isaaf namoota kanneen biroo irratti mul'achuu isaa dubbata. Samoona kana wararsini fakkaachisee utaalloon cimaa tokko dhufeetu jira. Akka nama dhuunfaatti isaanaanis naqonnamee ture. Baay'ee kan sararaffaa jira wanti kun iddoo hundumaatti. Yeroo ammaa COVID-19 ilaalchisuun dagannoon hawaasa keessa jiraachuus dubbata dargaggoon kun. Egaa eeggannoon kan duraan godhamaa ture maaksiin uffatamaa walirraas fageenyaan ni deemama ture. Sa'aatii kanarratti garuu fageenyiinis hin jiru maaksiinis hedduu qannaseeti jira namooti fayyadamaatiin jiran kana taajjabeetiin jira. Eeggannoo gochaatiin jiran namooti akka eeggannoo gochuu ergaan dabarse. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Waacoo Waaqbulchoo ji'oota dura namoota qorannoon COVID-19 isaaniif adeemsifamu keessaa kanneen 500 hin caalle irratti COVID-19 argamaa turuusaa dubbatanii torbanoota muraasaas garuu lakkoobsi kun dabaluu isaati kan dubbatan. እንደ ሀገር የተከሰቱ የዚህ የኮቪድ-19 የመጨመር ሁኔታ በክልላችንም በተመሳሳይ መልኩ እየጨመረ ነው የሚገኘው። Hammantaan weerara COVID-19 sadarkaa biyyaatti dabalaa jiru haaluma wal fakkaatuun naannoo keenya keessattis babal'ataa jira. Torban muraasaa as waan jiru yoo ilaalle namoota qorannoon irratti adeemsifamee saamurni isaanii fudhatame keessaa 20-30 kan ta'an weerara kanaan qabamaa jiru. Fakkeenyaaf qorannoo saamudaa eengadda taasifame 243 keessaa namoonni 68 COVID-19 qabamanii jiru jechuun dubbatan. Obbo Waacoon tamsa'ina COVID-19 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'atu yommuu ibsan akkas jedhu. እስካሁን 61746 የላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎ egaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti hanga ammaatti qorannoo saamudaa laaboraatooriitiin taasifame 61,746 keessaa namoonni 4,774 COVID-19 qabamanii jiru. Namoonni 4,137 ta'an mana isaanii turuun akkasumas yaalii argachuudhaan yaalii dhaabbilee fayyaatiin taasifameen fayyanii hawaasatti makamanii jiru. Namootni 597 ta'an ammoo manuma turanii yaala isaanii hordofaa jiru. Erga COVID-19 akka biyyaatti mul'ate booda lubbuun namoota 40 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerara kanaan darbee jira. Sadarkaa amma jiruun namni dhibeen kun akkaan itti ulfaatee dhukkubsataa jiru hin jiru jechuun dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Waacoon sababaa itti weerarri COVID-19 babal'ataa jira jedhaniif yommuu ibsan akkas jedhu. ይሄም ሊሆን የቻለው ይሄ ከተከሰተው ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ sababaa itti tamsa'inni COVID-19 ol ka'aa jiruuf yoo ilaalle weerara utaalloo fakkaatee ka'uudhaan weerara utaalloo fakkaachuun ka'een wal qabatee hawaasni akkuma qufaa yookaan utaalloo salphaatti ilaaluun eeggannoo COVID-19f malu gochuu waan dhiiseefidha. Weerarri kun akka dabalaa jiru wanti mul'isu ammoo dhibee biraadhaaf yaalii argachuuf namootni dhaabbilee fayyaa yommuu dhufan qorannoon irratti yommuu geggeeffamu COVID-19 ta'ee argamuu isaati jechuun dubbatan. Weerarri COVID-19 akka hin babal'anneef waan hojjetaa jirraa jedhanis obbo Waacoon akkasitti ibsu. የምንሰራው ስራ የህብረተሰቡን ግንዛቤ የማዳበር ስራዎችን ነው የምንሰራው። Hojii hojjechaa jirru keessaa tokko hubannoo hawaasaa cimsuudha. Weerara utaalloo fakkaatu kana akka salphaatti ilaaluu dhiisee hawaasni akka qoratamuuf yaalamu taasisuun akkasumas sabaa himaalee irratti ergaa eeggannoo COVID-19 wal qabatan daddabarsuun ergaawwan kanneenis sagalee waraabnee afaan uummatni dhaga'uu danda'uun hawaasa bira qaqqabsiisuun kan hojjetaa jirru. Ogeessota fayyaaf akkasumas hawaasni akka talaallii COVID-19 fudhatu taasisaa jirra jechuun dubbatan.
COVID-19 yeroo ammaa kana waan dabalaa jiruuf hawaasni dagannoo keessaa ba'ee dhaabbata fayyaa dhaquun talaallii fudhachuun ofii fi hawaasa isaa akka baraaru kan hojjetaa jirru jechuun dubbatan. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa odeeffannoo guyyuu COVID-19 ilaalchisee baasuun lakkoobsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii kaleessa qofa qorannoo saamudaa 10,861 taasifame keessaa namoonni 2,269 COVID-19 qabamaniiru jedha. Haala waliigalaatiin hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti namootni 450,050 caalan COVID-19 qabamanii jiru. Hanga kaleessaatti namoonni 443 ta'an ammoo COVID-19 kan gara malee dhibaman ta'uu ragaan ministeera fayyaa ni agarsiisa. Namoonni 790 ta'an ammoo COVID-19 lubbuu isaanii dhabanii jiru. Hanga ammaatti namootni 1,10,958 caalan talaallii COVID-19 fudhachuu isaanii ragaan guyyuu ministeera fayyaa Itoophiyaa ni mul'isa. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Lammiiwwan Keeniyaa French fries jedhamuun dinnicharraa kan hojjetamu qopheessuuf hanqinni dinnichaa isa mudachuusaa erga beeksisee booda mana nyaataa KFC jedhamu irratti mormii kaasan. KFC'n immoo ibsa baaseen hanqinni kan isa mudate sababaa weerara koronaan kan ka'e dhiyeessiinsaa waan boodatti harkifateef jechaa jechuudhaan erga lammiiwwan Keeniyaa mufannaa isaanii keessumaa sabaa himaalee irratti boycott KFC jechuun duula Tiwiitarii geggeessanii booda kanneen naannoo meeshaa dhiyeessanii fi waliin hojii itti fufuuf waadaa seenee jira. Gabaasaa guutuu Bafaqaaduu dhiyeessa. Lammiileen Keeniyaa dhaabbata midhaan nyaataa bilchaataa ariitii yookiin faast food gurguru Kentucky Fried Chicken yookiin KFC jedhamu irratti akka jiraattonni biyyattii tarkaanfii lagannaa fudhatanu waamicha taasisaa jiran. Sababni isaas dhaabbatichi nyaata dinnicha waadame irraa qophaa'u isa French fries jedhamu qopheessuudhaa fi oomisha dinnichaa gahaa argachuu hin dandeenye jechuudhaan waan qopheessuu dhaabeef. Akka KFC'n jedhutti hanqinni dinnichaa kan mudatee fi sababa koronaatiin kan ka'e hir'inni dhiyeessa waan mudateef. Dinnichi Keeniyaa keessatti oomisha nyaataa filatamaa isa lammaffaa ta'us KFC'n dinnichi qotee bultoonni Keeniyaa oomishan sadarkaa isaa kan guutu akka hin taanes ibsee jira. Kan nama dallansiises sababa jaraa isa kana fakkaata. Erga lammiileen Keeniyaa miidiyaa hawaasaa irratti duula lagannaa #boycott KFC jedhu taasisuu jalqabanii booda dhaabbatichi akka oomisha dinnichaa qotee bultoota Keeniyaa irraa fudhachuu barbaadu beeksise. Gabaasaan VOA Jackson Mivungaanyi hojii gaggeessaa kaampaanii bulchiinsaa qotiisa Keeniyaa yookiin Tukaaliim jedhamee beekamu Kevin Kamaa'uu waliin dubbateera. Akka Kevin jedhanutti Keeniyaa keessa dhaabbileen nyaata adda addaa dhiyeessanu hedduun jiranis KFC'n ammayyuu dargaggoota Keeniyaa biratti maqaa qabeessa. KFC'n kan nyaata French fries akka dhiyeessuu hin dandeenye ibsee waan dinnicha argachuu hin dandeenyeefi jechuudhaan gaaffii dhiyaatee fi Kevin deebii kennaniin. No, I wouldn't say there's a shortage, although different seasons sometimes we get shortages of potatoes, but this time around we don't have a shortage of potatoes. KFC has been around for the last 10 years, if I'm not wrong. Hanqina dinnichaati jechuun hin danda'amu. Al tokko tokko hir'inni jiraachuu mala. Yeroo ammaa garuu rakkoon dinnichaa hin jiru. KFC'n eega biyya kana keessatti dhaabbate gara waggaa 10 ta'eera. Yeroo darbe dubbii guddaa kan ture waa'ee dinnicha biyya alaatii galchuuti. Yeroo sana waan cimaan turre. Garuu booddee warreen dinnicha oomishanu dinnicha hedduu hin gurguramin yookaan ittiin gargaaramin hafe gatamu arginu baay'ee waan nama dhukkubsuudha. Dinnicha gahaatu jiraa ture jedhan. KFC'n qotee bultoota Keeniyaa irraa yoo dinnicha hin binne yeroo hammaa eessaa bitaa jiraa gaaffii jedhuufis yeroo jalqabaa odeeffannoon jiru Masiri. Dhiyeenya kana ammoo dogoggoruu yoon baadhe biyya Niizerlaand irraa waan bitaa jiran natti fakkaataa jedhanii Kevin. KFC'n erga waggaa 10 oli Keeniyaa keessatti hojjetaa ture booda amma akkamitti oomisha dinnichaa madaallii yookaan istaandaardii koo guutuu hin arganne jechuu danda'e jedhamee gaaffii dhiyaateefis Kevin akkana jedhu. Actuality too. And the biggest issue is in that 10 years, I believe if the Kenyan standards are not desirable, I believe they should. Wanti guddaan waggoottan kunnan darbanii ittuu dinnichi Keeniyaa madaallii yookaan istaandaardii jaraa waan guutuu hin taane oomisha isaan barbaachisu argachuudhaa fi dandeettii oomishtootaa guddisuu irratti horii baasanii sadarkaa barbaadanitti argachuu hin danda'u turan. Oomisha madaallii isaanii guutuu argachuudhaa fi qotee bultoota keenya wajjiniin irratti hojjechuu qabu turan jedhan. Itti dabaluudhaanis deebii lammiileen biyyattii kennan irratti yaada kennaniin namoonni yookaan kaampaaniin
alaa tokko biyya kee keessatti yommuu waan hin taane sirratti hojjetu gaarii miti jechuudhaan himanii dhumarrattis hooggantoonni Keentaakii Firaayid Chiken warri Keeniyaa ittuu gadi ta'anii namootni dhimmi kun ilaallatu wajjiniin marii taasisaniin hawwa jedhanii Keevin Kamaa'uu hoogganaan dhaabbata Tukaaliim jedhamee beekamu. KFC'n hundeedhaan dhaabbata biyya Yuunaayitid Isteetsi nyaata hariitii qopheessuudhaan maakdoonaalitti aanee addunyaarraa kaampaanii sadarkaa lammaffaa irratti argamudha. Ameerikaadhaa alatti biyyoottan adda addaa keessatti tajaajila nyaataa kennuudhaan kan beekamudha. Gabaasa Jaaksan Bungaanyii fi Bifqaaduu Morodaa. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa kanarraa irratti waa'ee dhibee sammuu adda addaa kan ilaaleen marii jalqabne kutaa 3ffaaf xumuraa dhiyeessina. Dipireeshinii ilaalchisee gaaffii jaallanneen Dr. Naoomii Abdurrahmaan ogeettii fayyaaf wal'aansa dhibee sammuu Minisootaarraa gaafatteen jalqabne. Fakkeenyaaf gaa'ila keessatti abbaan warraa fi haati warraa yoo waliigaluu dadhaban ijoolleen warraa wajjin waliigaluu yeroo dadhaban rakkinni akkasii waan mul'atudha jechuudha hawaasa keessa.